Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan obboleeyyan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Kun warrallee akkuma sinna sitti argita waanuma mana kiyya keessaa qabu fayyadamee keemikaala tokko osoo bituun nan barbaachisin akkamitti akka mana kiyya qulqulleessu sin agarsiisa. Nafaana tura inshaallah. Jalqabarratti akkuma sinna sitti argitan beeking soodaadha. Kunillee ajaaksii saamunaa meeshaati. Kunis bishaani. Kunillee apple vinegariidha. Apple vinegariin kun waa hedduuf ta'a. Cooking illee, salaadii, cleaning illee waa hedduuf ta'a. Jalqabarratti meeshaa bal'aa wahii qopheeffadheeti akkana bishaan haga naga'u takkatti naqadha. Asitti illee apple vinegar illee akkasuma guma naga'u takkatti godhadha. Apple vinegarii kun adiin kun illee nin jira akka bishaanii qulqulluun suni anamman fixe. Kanuma mana keessaa qaba. Lamaan iyyuun ta'a jechuudha qulqulleessuu fi beeking soodaallee akkasuma haguma naga'u takkatti godhadha. Aganatti godhaawwanni jedhamu hin jiru wanta itti fayyadamtaniif isinitu beeka isinitu ilmaan laalaatti fayyadama. Ajaaksiillee kunoo ka keemikaala qabu ka foolii isaa laarjikii waan garagaraa irraa fuudhu bitee fayyadamu mannaa kama qulqulluu guyyaarraa meeshaa kiyyaan dhiqadhu akkanatti yoo itti fayyadame maashaallah saamunaa godhee hoomacheesse. Dhibee garagaraa irraallee bilisa ta'a meeshaa kiyyallee haala salphaan qulqulleesse jechuudha. Firiijii kiyyallee na jalaa xuraa'ee jira. Dhiqeessin agarsiisuufi. Ani yaadi kiyya akkatti meeshaa kiyya qulqulleessu sin agarsiisu osoo hin tahin akka inni waanuma mana keenya keessaa qabnu ka keemikaala irraa firii taheen waa qulqulleeffachuu dandeenyu sin agarsiisuufi. Hedduu tokko qulqulleessee bareecha wanta keemikaalan nu hajamsiisu iyyuu hin qabu jechuudha. Ni birri mateendhaan dhukkubaalaan bitannu. Badaadha fooliin isaa kaamma keemikaalaa sunniin guyyarraa yoo itti fayyadamaa oolle fayyaa namaatii fi gaarii miti jedhanii miidhaa guddaa fayyaa namaarra geessa. Keessattuu ijoolleen teennaa mana namaa keessa hojjettu guyyarraa akkana waa kiliiningii goraa ooltu qulqulleessu jechuudha. Kana haala salphaadhaan ka keemikaala irraa firii tahee itti fayyadamte ka keemikaalaa sanjii afaa keessa yeroo tokko itti fayyadamte fayyaa isiitiifillee hedduu tokko bareedaa taha kana fakkaata. Qulqulleessee sin agarsiisa. Kunoo maashaallah qulqullaahee akkanatti ifee calalliqu kana waanuma mana keenya keessaa qabnuun haala salphaadhaan akkanatti qulqulleeffanna. Fayyaa keenyallee birrii keenyan dhukkubaalaatti hin bitannu. Haala salphaadhaan waanumatti fayyadamnuun akkana qulqulleeffannaa maashaallah kunoo qulqulluu kana itti fayyadamaa siniin jedha inshaallah. Karaa biraatiin ammoo yeroo firiijii keenya keessa foolii kanurraan godhanne firiijiin keenya beeking soodaa akkanatti murre meeshaa akkana afaan banaatti naqnee firiijii keessa yoo goone firiijiin keenya fooliin isaa qulqulluu taha. Yookaan immoo akkanumatti afaan isaa muree anamma akkanumatti keessa kaaga meeshaatti garagalchaa oolu. Kanatti firiijii yoo itti cufe fooliin firiijii kiyyaa qulqulluu taha jechuudha. Ammallee sammalee istoovaanillee hin dhiqama. Istoova xurii kana amma akka inni itti qulqulleessu sin agarsiisuufi ganama shaayoo itti danfisuna jalaatti jige hin dhiqne. Ispoonjii kana karaa hundee kanaanillee yoo rigan hin baha yookaan ammoo yoo akkanaa kana qabaattan kun sirriitti rigee qulqulleessa. Kana waan qabuuf kanaan dhiqa. Anni keessin agarsiisa. Akkuma isinitti yaadi kiyya akkatti waa qulqulleeffadhu sin agarsiisu osoo hin taane akka inni itti qulqulleessee waa baasu sin agarsiisuufi. Bakka hundatti hin dhiqa. Kenoo laalaa ammayyuu akka inni keessa isaa ifu. Haala kanaan istoova kiyyallee karaa salphaadhaan qulqulleeffachuu danda'a jechuudha. Birri makiyyaan keemikaala garagaraa bitadhee dhukkuba ofitti hin fuudhu rabbirraan haa tiksu inshaallah. Karaa biraatiin mana fincaanillee siinkii waa hunda isaatiiyyuu akkanatti ittiin dhiquu dandeenya. Isallee akka malee qulqulleessa waanuma dhiqamu hunda yoo ittiin dhiqne. Yeroo waa dhiqoon yeroo irra hedduu akkanumatti harka kiyyaayyoo itti taree dhiqeerra naaf laafa gara giloofisa yoo godhadhee ka dhiqu taate natti hin tolu akka fedhii kiyya waa dhiquu hin danda'u. Isin yeroo dhiqxan giloofisa yoo kaattan irra filatamaadha. Harka nama goggogsu akkanatti yoo kanaan dhiqaa oolle
dhiqnee akka harka keenya moisturize itti goonu as dura viidiyoo hojjedheen qabaa yoo ilaaluu barbaaddan description box jala isinii kaa'a achi ilaaluu dandeettani kanatti qulqulleeffadha jechuudha. karaa biraatiin ammoo lafa keenyallee yoo dhiquu barbaanne kunoo karaa salphaadhaan bishaan haga nu ga'u tokkotti naqnee vinegar illee akkasumatti naqnee baking soda itti naqneeti reeftana saamunaa meeshaati katti fayyadamee amma ammoo saamunaa uffataatti fayyadama. haala kanaan manni keenyallee fooliin isaa urgaa'ee lafi keenyallee naaf qulqullaawa keemikaala qabu haalaatti fayyadamu jechuudha. akkanatti lafa kiyyallee qulqulleessuu danda'a haalaan qulqulleessa maashaallah. achumaan ammoo si yaadachiisuu fi kunoo ka baaldii akkanaa kana ka ittiin walawwalan kana nama hin qabneef yookaan nama dura hin argineef yookaan hedduun keessanii mabeeytanii isin agarsiisuu fi hedduu tokko hojii namaaf xiqqeessa namaaf laaffisa jedhanillee humaa miti harkaan gadi jennee bishaan keessaa cuunfaan oollu kunoo akkanumatti miilaan qabnee keessaa cuunfina. ifaajee namarraa xiqqeessa jechuudha akka kaanee dugda nama hin dhukkubsu. haala kanaan kunoo lafa keenyallee qulqulleessuu dandeenya. karaa biraatiin ammoo kun akkuma isin asitti argitan bishaan loomii itti cuunfeeti. loomii yoo hin jirrellee vinegariin qoftiyyuun ta'a loomii uumanaa qabuu fi vinegarii reefu itatti godhu waan waraabinatti fakkaate viidiyoo waraabneen dagadhee dhiifama. waan waraabaa jiru natti fakkaate baking soda illee haala kanaan itti godhee wal keessa sochooseeti asitti godhee itti walawwala yaani akkasitti guyyaa hunda hoomacheessee waa firiijii lafa kiyya hin dhiqu torbee keessa yeroo tokko yoo dhiqe akkasi walawwaluudhaaf guyyaarraa deeyiliidha walawwaluudhaaf kun akkanatti gooneellee kanaan waan barbaanne walawwalanna jechuudha. kunoo bakka hunda qulqulleessa. kun guyyaarraa akkanatti yoo ittiin qulqulleessine kun ammoo torbaanitti aguma ta'etti guyyaa nutti toletti firiijii illee keessa isaallee alallee kun akkanatti itti qulqulleessuu dandeenya. san malee windoo maal jedhan fooddalee kennallee kunoo guyyaarraa akkanatti walawwallee bareechifatuu dandeenya jechuudha karaa salphaadhaani. kana fakkaata akkatti fayyadamtan abdii qaba inshallah. yoo jaalattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina. assalaamu alaykum wa rahmatullahi